sidaanani akkanattiin dhiyaanne siseerani atarri wal maraa asheetika musababa kaanke maraadhika michumaam na jalaa sidaanani akkanattiin dhiyaanne siseerani atarri wal maraa asheetika musababa kaanke maraadhika. Ashama harka fuudhee akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota Saaraa Infoo fayyaa keessanii nagagsanii jechuudhaan warri maatii kiyya taatanii baga maatii kiyya taatanii koottaa ol seenaa balbalti banaadha. Namoonni maatii kiyya hin taane immoo maatii kiyya taa'aa isiniin jedha. Yeroo hunda YouTube'n kuni informationii akkasuma biyya keessatti fi biyya alatti raawwatudha kan inni isiniif fidee dhufu jechuudha. Akka irraa barannuufis akkasumas immoo murtees akka argannu jechuudha. Irraa barachuu qofa otoo hin taane murtee akka argannuuf jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota fi daawwattoota Saaraa Infoo akkuma argaa jirtanii suuraan asirratti bilbilaan isinitti agarsiisaa jiru kuni baay'ee nama gaddisiisa. Harka ani yeroo tokko yommuu yaadu rabbiti godhe moo namatu godhe een jedha. Rabbi moo uumatu nu balleesse moo namatu wal balleesse kan jedhu faan yaada. Garuu deebii kiyaaf gaaffii hin arganne. Mee isinoo maal jettu? Nama moo uumatu nu balleessaa jira? Dhugaa jechuuf jennaan deebii hin arganne jechuudha. Namichi amma asirratti argitaa jirtan kuni akkuma beektanii duuti biyya keenya keessatti tole akka baalli mukarraa ciccitaa jiru akkas ciccitaa jirti. Mukni yommuu ganna baala jalatti nagaru yeroo bona garuu baalli isaa kan qilleensi rukute yookaan aduun rukute hin harca'a. Akkas taa'eera amma duuti biyya keenya keessatti. Du'a ebelu du'e yoo jenne baay'ee hin gaddinu. Baay'ee hin gaddinu akka aadaatti fudhannee jechuudha. Shimbirroon akka duuti yookaan lukkuun akka duuti yookaan hoolaan tokko akka qalamiitti fudhachaa irra jechuudha. Dhugaa saniif jechuu taanani ani ijoollummaa kiyyaan qabee abbaan kiyya yommuu hoolaa ija koo fuulduratti hin qalu nan sodaadha sinan iyyas. Foon illee nyaadhu nan sodaadha nan iyya. Foon illee hin nyaadhu yeroo tokko jechuudha. Irran darba ajjeestanii na alaattanii jedhaani. Waan akkasiiti. Garuu namichi kun maal akka raawwate ni beektu. Sooshaal miidiyaa irratti namoonni beektan beektu. Kan hin beekneef immoo waan inni raawwate isinitti hima. Akkasumas immoo biyya keenya musliima kan taatanii amantaa isin amantaniin kiristaana kan taatan amantaa isin amantaniin nuuf kadhadhaa nageenya nu haa buusu Waaqayyo. Wanti biyya taayiru halkan keessaa sa'aatii 10 sigigaat dacheen socho'uu eegalteerti. Naannoo Carqoositti namoonni 2 lubbuun badee qabeenyi namootas barbadaa'e akkasumas miidhaan namoota hedduurra ga'e namoota naannoo saniiti kan bilbilee natti hime. Akkasumas immoo dafti sigigaatteetti jechuudha. Waaqayyoon dheekkama kana nurraa haa dhaabu. Ati nurraa dhaabe si malee uumaa hin qabnu yaa uumaa koo ati nuuf dhagaye haa jennu. Mee duubatti deemnee rabbii keenya haa kadhannu qaama keenya yaa shaffanannu. Namoonni qaama keessan galaallaxaa deemtanii yookaan agarsaa deemtanii qaama keenya illee yaa shaffanannu. Rabbitti haa galagallu isin jedha. Waa'ee jaalalaa keessa immoo yommuu seenne akkasumas torban 2-3 darbe keessatti haata shurrubbee haadha manaasaa ajjeese maatii ofis miidhee ilma isaas kan baharii hedduutti waliin qaxxaamuree garba hedduutti ce'ee isas miidhee haadha manaalleen umurishii gabaabduu tana kichuutti umurishii asumatti jala muree teessise. Akkasumas immoo namichi kuni
waa baay'ee fidee dhufee jechuudha. Namichi kun kanaan dura akkuma suuraa isaa asirratti argaa jirtanii namichi kun kanaan dura nama ajjeesee hidhameeti haati manaa isaa tun yommuu qeerrummaadhaan jirtu yommuu isan heerumiin jaalala isaaf qabduuf jecha mana hidhaa deddeebitee gaafachaa turte. Akkasumas immoo egaa inni immoo mana hidhaa keessaa ba'ee gaa'ela isaanii raawwatanii egaa raawwatanis umurii waggaa muraasa waggaadhaan lakkoofsisni jedhu ani bira hin jiru hin beeku garuu akkan argetti akkan nagayetti jechuudha. Akkan nageyetti akkan argettu tun tane akkan nageyetti namichi kun mucayyoo kanarratti reebicha hamaa akka gochaa ture. Akkasumas immoo guyyaa tokko yoo baatee maatiidhaan dhiifa manaa godhi jedhee jaarsaa naannoodhaa ergee mucoo kana akka deddeebisaa ture. Fi akkasumas immoo dubbiin hamtuun kan raawwatte torban guyyaa 20 duratti jechuudha. Guyyaa torban 2-3 duratti jechuudha. Dubbii hamtuun raawwatamteeti dabaddabee manaa baasee isheen eega maatii ishee bira deemte maatii ishee bira immoo dhiifa manaa godhi jedhee jaarsa itti ergee deebisee booda lubbuu isheedhaa dabarsee jechuudha. Jaalalli ishee kaasee nafii simnaan raatuu na se'anii barbacha kee bahee sakkaan jira dhaamsa koo nageenne kottuu na gargaare jalaalate aan obsuu hin dandeenye imalli koo jimmaa. Egaa isheen dhuguma isa obsuu hin dandeenye. Ammuma uleedhaan reebulleen ulee sana dandeessee jaarsaa naannoo ishii ganda ishii dhageessee kootu deebi'ii dhiifama godhiifi jedhamee dhiifama gochaafii turtee jechuudha. Garuu namichi kun maal godhee bilbila isheetirraa maatii ishii eessa jirti jedhamtee yommuu gaafatamu eessa jirtaa jedhamtee isheen bilbila isheetiin yommuu gaafatamtu inni maal jedhee bilbila ishii manatti dhiistee deemtee gadaamii deemtee. Innaa gadaamii deemtee bakka gaarii deemtee jedhee teekstii adda addaa maatii isheef barreessaa ture jechuudha. Jaalalli ishee kaasee nafii simnaan raatuu na se'anii kaashawaa ana baase homaa jabaatu ishee malee homtuu akkaan jirreetti natti fakkaate kennaa badhaasa. Egaa ishiin kennaa kiyya jettee badhaasa kiyya jettee jaalallee kiyya jettee nama ajjeesee mana hidhaa ture. Haa ta'u jettee mana hidhaatti huccuusaa miicaa fi kan fudhattee galtee deebistee miicitee huccuusaa miicitee haaraa geessa fi moofaa fudhachaa miicaa dheena isaallee laaqana isaallee mana hidhaa jechuun namoonni beektan beektuu baay'ee ulfaataadha. Gargaaraa turteertee gargaartee gaa'ela isaatis immoo agargiteertee gaa'ela ishee argitee boodatti mana fincaanii keessatti kukkutee dhugaa kukkutee gatee jechuudha. Mana fincaanii keessatti kukkutee gatee maatiin ishii mucayyoon kun maaliif gadaamii deemtee jedhanii yommuu mana gahanii inni mana jira. Akkasuma immoo mucayyoon ishinti beetii yookaan mana fincaanii keessatti qaama ishii kukkutee ajaadhaan argamtee jechuudha. Egaa namoonni biyya keenya keessa jirtanii akkasumas aangoo qabatanii nuti seera tumnaa heera beeknaa kan jedhani ani kan gaaffii natti ta'e torbuma kana keessa yookaan ji'a kana keessa namoota meeqa du'an dhabne akkasitti du'an jechuun amma dhiisa namoota amma akka meedaa irratti Wallaggatti kan du'aa jiranii kan iddoo baay'eetti sabaaf sablammii hedduutu harcaa'eera beekna. Mee amma mootummaan ebeluutu ajjeese jedheeni beeka jara kana amma kan achitti ajjeese silayyuu qaama siyaasatti ajjeese qaama siyaasaa hin beekamnetu ajjeese jedheeti ofumaa ajjeese ofumaa fi bira darba ishi asumatti deebi'ee jarreen kana biraa dhufu mucayyoo dheengaddaa artisticha ajjeese
du'aan isheellee biyya dhufee hin awwaalamne achuma Jarman keessatti awwaalamte. Akkasumas ijoollee lama kan afaan baasaa hin dubbanne akkasumas immoo ilkaan isaaniilee ilkaan aannanii kan ta'an ijoollee lama du'aniiru. Isaanis harka namaatiin qalame. Achuma irratti immoo doorsoo adda addaatiin illee raawwatame. Isas caallisaniitu wama hin hidhaa kaa'anii deebisanii mucayyoo waggaa 17 namichi gudeedee ajjeese. Akkasumas immoo namni ishii mucayyoo kee ebelutu gudeedee ajjeese jedhamee immoo harmee haadha mucayyoo duutetti yommuu himamu abbichi suni nama lama ajjeese jechuudha. Nama lama deebee nama lama ajjeese. Innis immoo yommuu nama lammaffaa ajjeesu gandarraa mirmatanii akkasumas kan namoonni naannoo beektu mirmatanii akka qabamee to'annoo poolisii jala galu taasifame jechuudha. Gargaarsa uummata naannootiin nama lubbuu nama lamaa eega balleessiin booda jechuudha. Tole mootummaan isaan kanarratti kana qofa miti amma kana qofa miti namoota hedduutu dhumaa'eera. Namoota hedduutu amma immoo abbaa manaatiin ajjeefamuun kuni waa baay'eedha. Abbaa manaatiin ajjeefamuun kun maali? Mucaan waggaa 7 ajjeefamee jira hojjettuudhaan. My God baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Garuu maali mootummaan kanarratti yaada maalii kenna? Namicha ajjeesanii beekaa fuudhee amma mana hidhaa keessatti teessisee nyaata galgala ganama guyyaa huccuusaa miicceetti uffisee maal jedhu adabbii otoo fudhate aan fakkeenyaaf Saawudii keessatti yookaan immoo Duubaay irratti haa ta'u malee akka Quraanatti ka Quraana yeroo tokko nan dubbisee argee tarii Quraan illee kan koomite garuu dubbisee barachuun dirqama kooti. Kana ta'e harka irraa hacitu jedha. Kan ajjeese ajjeefamu jedha. Sirriidha. Dhugaan sin jedha sirriidha. Kana ta'e harka irraa hacitu. Kan ajjeese haaduu jedha. Otoo mootummaan keenya kana raawwatee jechuudha. Hagoona duuti haga kanaati irratti ijoollee fi dubartoota irratti hin hammaatu. Amma immoo akka haaraa godhatanii akka waan faashinii godhatanii abbaan manaa haadha manaa ajjeese. Kuni gurra namaatiif miti gurra seexana yuduuchaa yeroo ammaa kana. Seexan illee hin dhaga'u ani isiniif hin dhaga'u jechaa jira namaa miti. Dhugaan siniin jedha namaa miti. Seexanni ani isiniif hin dhaga'u dubbiin tun hammaattuudha keessa na baasaa isiniif hin dhaga'u jechaa jira. Maal jettu meesi? Egaa seexanni hojii seexanaati jenna nuti. Tole hojii seexanaati yoo jenne hojiin seexanaa kuni seexanni mataa isaatiin ani dadhabee hin dhaga'u jedha. Dhiigni namaa nagaheera quufeeraadha seexanni. Garuu maal akka ta'aa jiru utuka heerri fi seerri hin jira biyya Itoophiyaa keessa namoonni amantaa oolaan amantaadhaan dhugaa bebbeekaman hedduutu jiru. Fakkeenyaaf kan akka amantaa musliimaa fi kiristaanaa nuti waan kana hin barbaannu. Fakkeenyaaf kiristaanni ta'e musliimni namni tokko nama tokko akka ajjeesu hin barbaadu. Yoo lubbuu namaa akka siyaasatti fudhatanii siyaasa irratti fudhatanii yoo deeman malee jechuudha. Siyaasni jechuun iddoo teessuudhaaf namoonni kumaataman yookaan miliyoonaan lakkaa'aman daa'imti kan du'aa jiran lafaa dhufa dargaggoosii kan du'aa jiran haati ulfaa kan ulfa baattee du'aa jirtu daa'ima harkatti baattee kan du'aa jirtu jaarsi lafaa ka'ee deemuu hin dandeenye kan du'aa jiru. Maal akka ta'aa jiru hin beekne. Anamma mataa kootiin gaaffii kanatti ta'e yaa Rabbi situ fideemo uumaa yaa situ fideemo nutu fide. An dhugaan sin jedha. Rabbi irraa dhufe moo nurraa dhufe? Uummatatti fideemo waaqatu nutti gadhiise. Fakkeenyaaf yeroo koronaa sana yoo yaadattani koronaanii ummata keenya tokkollee hin tuune. Ummati Itoophiyaadhaa hin dhumaa amma maatii keenya jechaa turre. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan harki caalaa keessan ijoollee biyya keenyaa tabee jechaa turre. Amma hin dhumanii bakka jechaa turre miti. Kan du'e eenyu? Ana maatii kiyya keessa mataa kiyyaan kan du'e hin jiru sababa koronaati. Sababa dhukkuba adda addaatiin sababa koronaatiin garuu kan du'e hin jiru. Koronaan biyya keenya iyyuu hin tuqne. Biyyi keenya biyya qaddafamte, biyya islaamummaan beekamte, biyya kiristaanummaan beekamte, biyya sabaaf sablammiin beekamte, biyya waaqayyo jaalate waan taateef. Biyyoonni ormaa garuu dhiiga boochise. Koronaan dhiiga boochise. Maatii mana tokko keessa jiran warratti fixe.
wanta hin goone hin jiru hundi keenya ni beekna garuu Itoophiyaan koronaadhaaf hin saaxilamne dhugaan siniin jedha hin saaxilamne fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti namoonni du'anii bakka awwaalcha himuu dhabanii maal godhe Trump yeroo sana namoota koronaan qabaman dhukkubsatanii du'an battalumatti doozariidhaan fuudhee makiinaadhaan fuudhee deemee rakkoo keessatti galagalchaa ture ibidatti lokkosaa ture kana hundi keenya viidiyoo kana hundayyuu qabna garuu Itoophiyaan kana keessa bilisa Itoophiyaan biyya qaddafamtuudha nuti maaliif lubbuu namaa baasna nuti maaliif walajjeesna nuti maaliif warreebna nuti maaliif siyaasa keessatti lubbuu namaa fayyadamna basma baay'inatti ulfaata na dhugaa dubbachuuf taanaan baay'inatti ulfaata egaa har'a viidiyoon tiyatanumaadha namoonni maatii kiyataatanii baga maatii kiyataatanii sin jedha yoon dogoggoree dhiifama naa godhaadha bye bye